وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده. بسم الله الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. إن شاء الله بكنتي أما إتي أرقم نكوني قرنا جمع أنا ندي جبي ganda buusaa naannoo guumaa jedhamtu jechuudha. Naannoo guumaa jedhamtu itti argamna. Ciida jechuudha bara 1446 ilaalchifte jechuudha. TV'n Hamilton naannoo kana dhufee ilaaluutti jira, daawwachuutti jira. Sababaan naannoo kana inni dhufeef immoo maali yoo jenne Qur'aanni Rabbii asitti waggoota 23 ol asitti qaraamaa turuusaa odeeffannoon baay'ee waan jiruuf TV'n Hamiltonis kana duukoma bu'ee dhufee naannoo kana qophatee as jira. Ummata isaa ilaaluutti jira, ummata isaa dubbisuuf jira. Kanaaf sagantaan ciidaa sababa godhachuudhaan madrasaa guddaa afaan garaagaraa namoonni afaan garaagaraa haasa'an as keessatti jechuudha Qur'aana Rabbii bareedaa kana ahkaama bareedaadhaan sirriitti akka qara'aa jiran TV'n Hamilton kana odeeffannoo fudhatee ilaaluutti jira, hordofuutti jira. Kanaaf inshaallahu ta'ala ummanni kan keenya jechuudha darasaa hedduun dhiiraa fi dubartiidhaan akka Qur'aana Rabbii qara'aa jiru beekamaadha. Sheekni Qur'aana kana asitti qara'aa isaa jiran Sheekh Muktar Muhammad Nur Mustafa beekamaa akka ta'e naannoo kanatti jechuudha seenaan isaaniin hin dagatu. Gara fuulduraattis inshaallah Qur'aan Rabbii akkuma qara'amaa ture gara fuulduraattis ni qara'ama ni eebbisiisa gara fuulduraattis inshaallahu ta'ala. Kanaaf sagantaa bareedaa kanatti seenuudhaaf deemaa jirra. Ummata gaggaarii, ummata nama jaallatu, ummata jechuudha nama kabaju, ummata jechuudha naannoo ganda buusaa naannoo guumaa jedhamtu kana jiraatu jechuudha jara dubbisuudhaaf jara bira jirra amma inshaallahu ta'ala. Sagantaa bareedaa mi'aawaa fi akka nama hawwatutti seenuudhaaf inshaallahu ta'ala mee yoo rahmaan jedhe jechuudha rabbiin haa gargaaru. Oduuf odeeffannoo naannoo kana jechuudha kan nuuf dhiyeessu Toofiq Abbaa Milkiiti maasha Allahu ta'ala. Oduuf odeeffannoo jechuudha gaazexessaa Toofiq. Allahu akbar. Hordoftoota amantaa Islaamaa hunda keessan baga ayyaana Iidal Adhaa bara Hijiraa 1446 nagaan keessan isiniin jennaam. Ayyaana Iidal Adhaa bara kana sababeeffachuun ganda buusaa keessatti waan qindeeffanne qabna. Nu duuka bu'aan nu hordofaan ammoo dhaamsa keenyaam. Kabajamtoota hordoftoota keenya nagaa isin gaafachuus hin dagan. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Nagaan keenya kan jaalalaaf kabajaaf bakka jirtan maratti isin haadha qabu jenna. Sa'aatii kanarraa kaasnee yaadaan kara godina Jimmaa aanaa Nadhiigibee ganda buusaa geessinee waan qindeeffanne tokko isin daawwachiisnaa. Yaadaaf qalbiin keessan nu waliin haa ta'uun dhaamsa keenyaam. Godina Jimmaa aanaa Nadhiigibee keessatti masjiidni Jumaa 222 ol beekamtii majlisaatiin ijaaramanii tajaajila kennaa jiraachuu itti gaafatamaan mana maree dhimmoota Islaamummaa aanaa Nadhiigibee Sheekh Muktar Sheekh Muhammad Nur himanii jiru. Anichatti masjiidotaan alattis madrasaan 50 ol beekamtii majlisaatiin ijaaramuun barattoota hedduuf beekumsa ilmiitiin bocanii baasaa jiraachuus ija keenyaan agarree dinqisiifannee jirra. Yeroo ammaa kana madrasaan akka anichaatti beekamtii fi barattoota hedduun faayamee jiru tokko filannee seenaa gabaabduu isin biraan keenya nu waliin akka daawwattanu affeeramtanii jirtu. Aanaa Nadhiigibee ganda buusaa keessatti madrasaan Sheekh Muktar Sheekh Muhammad Nur
godinaalee Oromiyaa mara keessaa barattoota 1,000 ol simachuun barsiisaa jiraachuus iyyaafanneerra. Oromiyaan alattis godinaaleen naannolee akka Sidaamaa, Hawaasaa fi godina Alaabaattis barattoonni jiraachuu iyyaafanneerra. Barsiisaan madarasaa kanaa Sheek Muktaar gara fuula duraa yoo Rabbiin nu gargaare madarasaa kana kolleejjiitti guddisuu yaalaa jiraachuus himanii jiru. Akka maddee odeeffannoo keenyaa yerootti madarasaan seena qabeessi kun erga hundeeffamee turtii waggaa 23 lakkoofsisuun bakka beekumsi ilmii waraabamu ta'e galmee seenaa irratti galmaa'ee jira. Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1994 irraa eegalee hanga ammaatti barattoota lakkoofsaan hedduu ta'an barsiisuun ilma beekamaa fi beekamaa biyyattiif gumaachaa jira. Dhimmoota amantaa irratti kan dadhabee kan hin jenne barsiisaan madarasichaa fi itti gaafatamaan mana maree dhimmoota islaamummaa aanichaa Sheek Muktaar turtii waggaa 23 keessatti bu'aa bahiiwwan hedduu dabarsinee as geenye jirras jedhu. Bara bulchiinsa wayyaanee keessatti doorsifamuu hanga hidhamuutti kan ga'an Sheek Muktaar bakka amma jiran kana ga'uudhaaf aarsaa gurguddaa kaffalaa akka turanis madda odeeffannoo keenyaatti himanii jiru. Yeroo sanatti mootummaa abbaa irreetiin murtee balleessummaa qiraatii akkan qaraasifne dhorkaa kaa'uun doorsifamaa akka turanis himuu kanneen bu'aa bahiiwwan hedduu darbuun dhaloota kana barsiisnee asiin geenyeerra gara fuula duraas barattoota amantaa isaaniitti collee ta'an oomishuus itti fufna jedhaniiru. Jaallatamummaa guddaa hawaasa Islaamaa biratti kan horatan Sheek Muktaar barattoota 1,000 ol barsiisuun cinaattis haadholii 1,000 ol akka gandichaatti sagantaa biraatiin barsiisaa akka jiranis odeeffannoon garasii nu dhaqqaban ni addeessu. Bu'uuruma kanaan ganda buusaa keessatti guyyaa har'aa ayyaana idaa sababeeffachuun sagantaan guddaan qophaa'ee barattootaa fi keessummoota waliin kabajamaa jira. TV'n Hamilton sagantaa miidhagaa kanarratti argamuun qophicha karaa foddaa iskiriiniitiin hawaasa musliimaa maraaf dabarsaa jira. Oduu fi odeeffannoon madarsaa Sheek Muktaariin wal qabatu kanumaan goolabnee gara odeeffannoo itti aanutti tarkaanfanna. Abbaan qabeenyaa Oromoo gootichi ija barbadaa qabeenya qabu irratti hiixatee kennuu kan hin waakkanne Haaji Ahmad Sheekii barattoota madarasaa Sheek Muktaar ayyaana asitti dabarsaniif birrii 40,000 uduuriyyaan bitamee akka qalamu arjoome. Haaji Ahmad Sheekii abbaadhaasaa goota aannan dhiigibee biqilchitee biyyaaf gumaachite. Bara darbes barattoota ayyaana asitti dabarsaniif birrii 40,000 ol arjoomuun uduuriyyaan bitamee barattoota kanaaf akka qalamu gargaarsa turuun yaadatamaa. Arjummaan nama kanaa kana qofaan hin dhaabbanne. Aannan dhiigibee biiroo majlisaa yeroo jalqabaatiif ijaarrachaa jirti. Kanuma irraa ka'uun bara darbes sagantaa biiroo majlisaa aannan dhiigibeetiif birrii 165 ol gargaarsa taasisaa turuunis seenaa isaa yaadatam. Bara kana gargaarsa biiroo majlisaa aanichaatiif birrii 150 kennuun aantummaa amantichaaf qabus mul'isee. Gargaarsa kamuu gaafatame arjoomuuf duubatti kan hin jenne Haaji Ahmad Sheekii umriin isaa nuuf haa dheeratu jenne waan har'aaf qindeeffanne goolabna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turtanii nu hordofuu keessaniif galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Ayyaanni Idil Adhaa bara kana kan jaalalaa, kan rizqiif, kan milkii akka nuuf ta'u hawwaa Eid Mubaarak jennee qophii keenya goolabna. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعاله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Gaaffii hundee sadeen barachuun siidaa dirqama godhamtuu taate sun maali? Bisaa beekuudha, diinsaa beekuudha, nabiyyiisaa beekuudha, nabiyyiisaa beekuudha. Ammaas hundee sadeen sun gaaffii qabrii keessaati akkaan firraa hubachuudha, akkaan firraa hubachuudha. Gaaffii rabbiin kee eenyu? Rabbiin kiyya sadhamarraa na uume, rabbiin kiyya saniimaa saatiin na qananiise. Haqaan gabbaramaan tokkollee naaf hin taane isa malee, haqaan gabbaramaan tokkollee naaf hin taane isa malee. Gaaffii rabbiin kee jiraachuu fi jiraachuu dhabuusaa hoome maaliin beekta? Deebii aayata isaatii fi uumaa isaatii nan beeka, aayata isaatii fi uumaa isaatii nan beeka. Gaaffii aayata isaa akkamiin beekta?
Bika akka halkaniitii fi akka guyyaatii akka duudhaatii fi akka jiyaatii nan beeka akka duudhaatii fi akka jiyaatii nan beeka gaafii ragaan dubbii kana maali ربي ولا ناتيتي ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون إن كنتم إياه تعبدون قافيه كان يتخنى مالي ديبي هالكني في قيانس أدوني جينينس ومجرين ربنا وبرسيس الراهي ومجرين ربنا وبرسيس الراهي أدو في جاف اللين سيودنا دا أدو في جاف اللين سيودنا دا ربي سانسنا وميف سيودا دا ربي سانسنا وميف سيودا دا ربي كفا قبرت يوتا تنجتشودا هي كان سادي ربي كفا قبرت تاتن جتشودا هي كان سادي الحمد لله شكرين كربيتي إسام لهن جرو موتي نكساتي محمد نو إرجع كنو كنانيسه kan ummata isaa hundarra guddise kan ummata isaa hundarra guddise isatti haa bu'u rahmanni rabbiiti alii isaatii fi ashaaba hundaatti alii isaatii fi ashaaba hundaatti amma kana booda kan nuti dubbannu diin keenya barachuuf namuu haa murannu diin keenya barachuuf namuu haa murannu diin ofii barachuun amrii waajibaati kan rabbirraa dhufee islaama hundaatti kan rabbirraa dhufee islaama hundaatti namni ofii hin beeyne kan beeku gaafata wallaaluu waan baaftuu jabaatee barata wallaaluu waan baaftuu jabaatee barata lakkisaa yaa dhiiroo maaliif ifattanii tokkumaa fi lamaan osoo barattanii tokkumaa fi lamaan osoo barattanii namni waa irraa baratan dachee cufa guute bilaashuma teessee nafsee kee goddaate bilaashuma teessee nafsee kee goddaate akkanumaan kaatee ibaadaa yoo goote ibaadaan keen taatu ofumaaf laffaate ibaadaan keen taatu ofumaaf laffaate sirraa hin gabaabsaa mee dubbii hinuma waan ati beektuunan misaala siif hima waan ati beektuunan misaala siif hima osoon bariin kaatee makiinaa yoo ofte matuma keetiifuu halaaka if goote matuma keetiifuu halaaka if goote kunoo akkasiin beektaa ibaadaallee gootu nama shartiin beeyneef ibaadaa waan taatu nama shartiin beeyneef ibaadaa waan taatu yaa obboleeyyan koo namuu jabaadhaadha dhiiraa fi dubartiin tawxiida baradha dhiiraa fi dubartiin tawxiida baradha alhamdulillahi galata rahmaanii iida keenya har'aa ittiin nu geenyaani guyyaa gammachuuti guyyaa narraa kuni baaguma gammaddan hundumti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii maqaa keetiin tuqeen siif galchaa galataa nabiyyi kee irrattis buufadhee rahmataa ammallee galanni kan kee nutti akkaataa galanni kennumuu yaa abbaa rahmataa alhamdulillahi siin jenna yaa gooftaa tolaaf gargaarsa kennuuf gootee akkaataa bu'aa hojii keenya nu garsiiftee jirta keessatti gammannee gammachuu jibbaata laphee nu dhahata hattaa gammachuuni baaguma gammaddan hundumti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii gammachuun ibsina maqaa isaa halkaafne faaruun kan isaatiin fitnu lakkoofne kunoo tola isaatiin bakka kana geenye ni galateeffannaa hokkuu deddeebifne alhamdulillahi rahiim yaa rahmaanii baaguma gammaddan hundumti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii والله يا ربي كنت لك ترى سما قلما قهي كايون كينيا مرا يا دبر هدو ربو برديرا كانچن كما ترى وبابني هرا ونة كينيا يرا غمّن رغاني باغما غمّدن هندوم تكيسني غويا إيدا كيسم بغت كيسني غويا إيدا كيسم بغت كيسني حقي دا إلهي فمودين سميف لفا وني مرتسيتي يومو كمين فا sila karatafne ingarru kanafa yoomillee inafu faaruun kee hangafa
ammasuma qofaaf haa ga'uuf galanni baaguma gammaddan hundumti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii maasha Allah jennee barattoota keenyaan akkasin gammaddan fuularraa sin beennaa nus gammachuu keessan sinirraa qooddannaa yoo isin gammaddan nutilleen gammannaa gammachuu cufaatii guyyaanarraa kuni baaguma gammaddan hundumti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii bu'aa bayii baay'ee keessaa dabartanii beelas ta'ee deebuu hundaa dandeessanii rakkoodhaaf gidiraa mardandamattanii salphaattiin seenaa kanarra geessanii obsuun sabartanii kunoo as geessanii baaguma gammaddan hundumti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii ifaa jedhamaatee kaayoo guddaa baattee qormaata jireenyaas hundaa injifattee meeqat karaatti hafee sibiraa rakkatee carraa akka kanaa hundi yoo margatee gufuun isa dhooftee kan karaa tambiftee obboleewwan meeqaa garaansaa gubatee maatiin isawwanii hawwiidhaan hafanii baaguma gammaddan hundumti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii kaayoo galmaan keenyaaf kan taaraa turtanii boru nama taanaaf hedduu dhamaatanii ifaajjii daddaatiin kuftanii kaatanii guyyaa narraa kunoo hunduma keessaniif guyyaa firii keessan itti argitanii guyyaa waan hojjettan itti gammaddanii guyyaa bashaatanii yaaddoo bitattanii baaguma gammaddan hundumti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii maatiin barattootaas maatiin xiqqaa guddaan warrattiin nu ga'uuf taatan lafee dugdaa kan nutti harcaaftan wanta qabdan hundaa kun firii keessanii isinillee gammadaa gammachuunis addaa maatiidhaa waliinii baaguma gammaddan hundumti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii ulfaadhaa maatiin kabajamoon dhamaatii keessanii sin dagannu yoomuu ulfaadhaa maatiin kabajamoon dhamaatii keessanii sin dagannu yoomuu waliin haa gammannu gammachuu waliinii baaguma gammaddan hundumti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii kan nuun jechaa turtan mucaa koo milkaa'ii bakka yaadde gahii gufuulleen sinnahin beekamii mul'adhu ittiin naaf milkaa'ii abdiin muratinii kaayyoo galmaan gahii rabbitu siif jira omaa yaaddahin narraa cinqaminii ni jira ilaahin yaa rabbi naaf ta'ii sumaan kadhaafanii baaguma gammaddan hundumti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii alhamdulillaahi galata rahmaanii iida keenyarraa ittiin nu geenyaanii guyyaa gammachuuti guyyaa narraa kuni baaguma gammaddan hundumti keessanii baaguma gammaddan hundumti keessanii walakkaansaa keessan unaddaa gammachuu maatiin hundi keessan martinuu gamlachuu ollaa keessan waliin koflanii taphachuu firaa baantee keessan illee dabalachuun marree shaashaa jechuun harruma guyyaanii baaguma gammaddan hundumti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii barsiisonni keenyaaf isin keessummoonni nuuf gammaduuf jecha warri nuuf dhuftanii fageenyaa kaataniis kan nuuf dirmattanii kan gammachuu keenya nurraa qooddattanis aarsaa meeqa gochuun kan nuuf argamtanis waa meeqa gootanii kan nuuf cinqamtanis gammadaa gammannee gammachuu waliinii baaguma gammaddan hundumti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii ollaan keenya martii dhiiraa fi dubartiin kan alaa kan keessa bakkuma jirutti qooda irraa fudhaa bakka jirtanitti barattoonni keenya sabdii egereeti hundi addunyaadha gammachuun eeggatti namnummaan carraaqee hin hafuu karaatti imaanaa ta'uusi narraan dagatinii baaguma gammaddan hundumti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii guyyaa iida keessan bagatti keessanii isiniif hawwinaa nuti
nutis jarraa gaarii jiraadhaa jireenya har'aaf burqananii gufuu baay'ee jira fuuldura kee barii adda baasuu qabdaa daftee hin jarjarin obsa qabaachuudha kan furamuu marrii kayrii si fakkaatee sitti dhufaa sharriin adda baasii barii suuta qalbiidhaanii baagumaa gammaddan hundumti keessanii guyyaa iida keessan bagatti geessanii guyyaa iida keessan bagatti geessanii isiniif haa ta'u bara milkaa'ina aara galfii waliin ammas badhaadhina bara hojii gaarii isiniif hawwina gammachuun jiraadha yoomuu mufatina gammachuun jiraadha yoomuu mufatina. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. الله أكبر. أمامو وللون أجايبا كان نودياتو برتا صابر مفتاح برتا صابر مفتاح صابر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا جمع أنا نتيجي جندا بوسا أيانا إذا كان سيفتشون ولا لو بريد ذوق بدي رفيرا. الله أكبر. السلام عليكم مسلمني هندمتو بيا كيسستة بيا على جرتو أيانا إيد الأدها كان كقبض مرتو بقى وقع جيني تكاف قدام مرتو بقى وقع جيني تكاف قدام مرتو وقع هوجتون تقومتين براك وجنين ترى إيد وقع حرة ميكاتنو برا ديم يغندا آخرا رحمتها قدوف قفتار رب العلا رحمتها قدوف قفتار رب العلا. نويف قيان حتى قمتشو أداتي قيا الدنيا را مسلمون دندمتي درر التياء تكاف قدام مرتي إيدا ساسلاتي تكبير تاجداتي غرمنا قلو ربين زكراتي غرمنا قلو ربين زكراتي. قيا ربين كينيا نبي إبراهيميني إلمك جالتو قرر إجنانين مال وجه إلمكو جد إقافتيني مجاني سندني بر أمري رحماني قوتو قبدا جدي جلغة چيمناني يوني إركاؤو قرروه باللاني فولا بكبوسي إلهين قداني أچراج القبي بر أدوهياني أچراج القبي بر أدوهياني هرأو أكمي سنان نبي إبراهيمي علماء غافدا كان قلو فيتني وري لبو قبدو كم ملكي قبني نغاتو قبا قامنسي كليني نغاتو قبا قامنسي كليني kan uduu yaa qaluuf qophii qabdan martuu niyyaa keessan hundaa isiniif habareechuu sooressa waamtanii miskiina dagachuu dogongora akkasii rabbii nu haa oolchuu Allah bitaaf mirgaa yaadadhaa hundumtuu Allah bitaaf mirgaa yaadadhaa hundumtuu kan rabbii laaffisee fi dhaabes ardal arafaa mana rabbii guddaa sana bootaa khayriin isaa dirribaa milkiin guddaan argadhaa nagaadhaan nuuf galaa milkii guddaa argadhaa nagaadhaan nuuf galaa warri hajjaatan hunduu sinirraa haqee baluu qananiin biyya lafaa harrarraa ha'ee galuu hunduu akka deemnu daandii nuuf haa tolu hunduu akka deemnu daandii nuuf haa tolu. Keessummaa addaa qabna akkuma beektanii ayyaana keenya miidhagsuuf waan qaban guurratanii magaalaa miidhagduutii Finfinneerraa ka'anii daandii dheeraa imaluun nu gidduutti argamanii meemeenaaf galateeffadhaa miidiyaa Hamiltanii meemeenaaf galateeffadhaa miidiyaa Hamiltanii. نجيب هجي جمالي ورابان هميلتني دلتا غند كينيا ديرا جباسني توكوس بيرا جيرا غودنيون مساني اباسا غنتادي كونو اكما ارغتني بودرنغا فدي بر مقاساني بودرنغا فدي بر مقاساني بكا سنيف ملو يوم تكاتيسني اجاف غورا كينيا بكا نوف بوتني دنيا مررا نانا اترتني اكم جدين ابسا غلطا كيسني اكم جدين ابسا غلطا كيسني حواسا كيسنيف آرسا كفلتني بدا في gammoojjii tulluu yaabbattanii dhimma diinii irratti hojjetaa turtanii raamaan hagaffaluu jazaa kan keessanii har'as waliin jirraa kunoo yoo laaltanii har'as waliin jirraa kunoo yoo laaltanii godina Jimmaa jirraa biyya dammaaf aananii aanaa dhiigibeeti iddoon amma jirtanii biyya ulamaan hedduun keessaanuuf biqilanii ilmii barsiisuu irratti umrii isaanii fixanii ilmii barsiisuu irratti umrii isaanii fixanii Fakkeenyan siif kaasaa ilmiin asii kuni Shee Muktaar Shee Mahammad Nuur inni guumaa suni waggaa 23 ol ergii jalqabanii waggaa 23 ol ergii jalqabanii
darasoonni hedduun fageenyarraa ka'anii kafaadhaaf sidaamaa alaabaa gadiin isaanii afaan oromoodhaa cirumaan beekanii saba garaagaraa walitti qabanii loogaa adda addaatiin barsiisaa turanii mee gammachuu kana maaliin ibsattanii mee gammachuu kana maaliin ibsattanii alhamdulillahi yaa rabbi sin faarsaa aanaan na dhiigibee qabdi waan addaasaa innis maal yoo jettan xiqqoo siniin kaasaa innis maal yoo jettan xiqqoo siniin kaasaa dhiiraaf durbaan kunoo masjiidatti yaa'u tawhiida baratu yeruma hundaa'u baay'ina haadholii ijoollee dubaraa uffannaan jiraatu bar nama mararaa ilmii barataaru xiqqaaf guddaan jira ilmii barataaru xiqqaaf guddaan jira baay'eedha jaallatu kidmaa masjiidaadha keessummaa hubaraa warri dargaggoodha masjiida guutanii salaatu jam'iidhaan masjiida guutanii salaatu jam'iidhaan dhagahi dargaggoo atis dargaggeetti jiruun addunyaadha barlibsuu ijaati guyyaa duunuun beennu yaa akhi yaa ukti guyyaa duunuun beennu yaa akhi yaa ukti guyyaan kun qaaliidhaan bar naman eegu dhaabbatee gamnatu faana kaataa farda collee yaabbatee qur'aana qara'ii khayrii dalagadhu waan rabbi jaallatuun isatti dhiyaadhu jamaa'atti deemii hiryaallee filadhu masjiidatti deemii harka wal qabadhu masjiidatti deemii harka wal qabadhu mee xiqqoon dubbadhaa faayidaa qur'aanaa baay'ee sin dheeressu errumaan dubbadhaa qur'aanni ifaadha kan duniyaaf aakiraa yaa kalaama rabbii caalaa waa hundarraa maaltu ittiin qixxaata addunyaa kanarraa maaltu ittiin qixxaata addunyaa kanarraa rabbii nuun jedha qur'aana keessatti walaqada yassarnaa nuun jedha dhugaatti qur'aana kanarraa barlaafnee jirraati baradhaa barsiisaa obbolaa obboleetti baradhaa barsiisaa obbolaa obboleetti guutuu hirruun qabne kalaama rabbichaa addunyaan sin ibsuuf barnan dhabeem jecha wanta dhufaa darbaa hundaaf kan dhaabbatu jecha dogongoraa keessatti nagartu addunyaarran jiru kan isaan qixxaatu addunyaarran jiru kan isaan qixxaatu isaan barkan borsi'iif shafa'aa dhaabbatu yoo har'a baratte qofaa kun hundi isaatu yoo har'a baratte qofaa kun hundi isaatu barri dargaggummaa umrii abiddaati hundumtuu si waama adda baafadhu ati mul'ata qabaadhu ittiin ta'in jaama sitti miidhagee hundumtuu si waama sitti miidhagee hundumtuu si waama wanti calanqisu hundi warqii miti wama ijaan argatti duukaan fiigin ati miidhaaf faayidaasaa adda baafadhuuti yoo sitti milkooftaa duniyaaf aakiraatti yoo sitti milkooftaa duniyaaf aakiraatti waan baay'ee dubbadhees yeroo sin dheeressu rabbiin waggaa gahee wallu haa agarsiisu rabbiin waggaan gahee wallu haa agarsiisu hadhaaf hola lookoo asitti gabaabsu dogongora kiyyaaf awfiinaaf jedhaati maqaa koo feetan saabir miftaahiiti mucaadhuma keessan dhalataa asiiti barnoota irran jira ilmiis qaraa'aati nafsiyyaa kanatu xiqqoonaan taphatti duniyaaf aakiraatti akka milkaa'utti du'aa inaaf kadhaa hadiraa hundumti ayyaana baranaa kan milkiinuufa ta'u inni baranaan nu gahe kan dhufuun nu haa ga'u inni baranaan nu gahe kan dhufuun nu haa ga'u hijiraa 1446 Eid Mubarak ayyaana gaarii bismillah assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd ordoftoonni amantaa muslimaa hundinuu kan dhiiraa kan ginnootaa jechuudha kan addunyaarra jirtan kan sagaleen keenya isin bira ga'u kan nu daawwattan kan sagalee keenya mass meediyaa hawaasaa hundaanuu kan dhaggeeffattan baga ayyaana Ciidal Adhaa kan bara 1446 isin gahee jecha kanumatti taansuudhaan ciidni sunnaa rasuula rabbiiti alayhi salaatu wassalaam rasuula rabbiitu salaatanii ummata isaa salaachisee ummanni sahaabaa taabi'ootaa walirraa naqqalaa dhufanii seera danuusaa qabaa seera sana beekamaadha sulumaayyoo jechuudha sana keessaa seera sana keessaa tokko yoo rabbi jedhe jechaadha uduhiyyaa qaluudha uduhiyyaan sunnaa nabiyullah ibraahimii rabbiin nabiyullah ibraahimiini ilma kan kee qali jedheeni jechaadha jennaan nabiyullah ibraahim ilma isaa mari'achiisee awwaan akkanaan argee minaamaanan argee kanan si gorra'u yaa ilma kan koo jedhe yaa ilma kan koo kanin si gorra'uun arge jedhee ilma isaa haasofsiisee jennaan ilmi isaas sunis jechaadha yaa abbaa kan koo ajaja rabbii kan keetii waan rabbiin si ajaje guutii yoo rabbiin fedhee anis nan obsaa siifan gorra'amaa jedhee jennaan abbaan jechaadha ilma isaa Ibraahim ilma isaa gorra'ee jechaadha ilma isaa gorra'ee gizeenni gorra'eedha jedhee ol jedhu hoolaa rabbiin gidduu buusee
billaadhaaf harka Ibraahim gidduu hoolaa buuseennaan hoolaan gorra'ame. Kanarraa wanti nu argannu rabbiin garbicha isaa waan barbaadeen fatana. Wanti nu kanarraa fudhannu yaa hawaasa muslimaa jechaadha. Rabbiin nabiyyi isaa Ibraahimiin ilma kan kee gorra'ii jedhee fitnaan tokko isa kanaa jechaadha. Fitnaa sana keessatti utuu kufeetii maal ta'a? Utuu fitnaa sana dabarfachuu dadhabeetii maal ta'a? Nabiyyiin isaa Ibraahimii jechuudha. Isa kana gamaggamaa qalbii keenyatti yaadaa jechaadha. Waan uduhiyyaas akka sunnaa ta'e akka barbaachisaa ta'e qalbiitti qabataa. Nutiin kun immoo fitnaa rabbiin nu fatanaaru hunda ilmoodhaanis nu fatanee jira. Rabbiin ilmoo nuu kenne jechaadha. Rabbiin Qur'aana isaa keessatti gidee dubbatu innamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna. Ilmoon kan keessanis horiin kan keessan wanti horii isinii kenneef wanti ilmoo isinii kenneef isin fatanee isin laaluudhaafi isin mokkoree isin laaluudhaafi akka isin mokkoroo keessatti kuftan fatanaa kana keessatti kuftanuuf akka isin ceetanu isin laaluudhaaf Rabbiin nuun jedhaa jechaadha. Ibraahim ilma isaa gorra'e, ilma umrii dullumaatiin argate gorra'e. Nutiin kun immoo Rabbiin ilmoo nuu kenne kana salaatumaa hin dammaskinaa nuti. Amma hadhaan kana utuu fitnaan akkanaa jiraatee ilma kan kee gorra'i Rabbi nuun jedhe nutiin kun jechuudha hin mala ta'e alaa wajhil fardi wa taqdiir. Otoo hin mala ta'e jechuudha hadha ilma kan kee gorra'i nuun jedhe Rabbiin ilma keenya hin gorraanaayi. Inni kun gaafii nuufa ta'u jechaadha. Ilma keenya hin gorraanaayi. Gorra'uun moo baannaanooyi ajaja Rabbiyoo maal goone ajaja Rabbiitti bulleerrammoo ajaja Rabbiif haallessine. Kanaafuu hadhaan kana isa ilma kan kee gorra'uu dhiisii baay'een ilma namaadha jechaadha. Ilma isaa Qur'aana hin qaraasifatu, shari'aan barsiifatu, arkaana islaaminaan barsiisu, arkaana imaanaan barsiisu, salaataa hin kaasu jechuudha. Salaatiin jedhuun salaataa hin kaasu ilma isaa jechuudha. Namni colleedha jedhamu akkuma yeroo hunda irra deddeebi'ee haasa'u namni colleedha jedhamu jechaadha beektee. Ofii masjida dhaqee salaataa yoo colleedha jedhamee deebi'ee ilma isaatiin ka'ii salaateedha manatti jechaadha. Ilma isaa kaasee fudhatee masjida hin dhaqu jechaadha. Ilma isaa kaasee fudhatee masjida hin dhaqu. Inni xiqqoo isa wayyaa qabu jechuudha. Inni kaan immoo annama tawxiidaati jedha, annama muslimaati jedha, annama diiniiti jedha, an koree masjidaati jedha, an imaama masjidaati jedha, an aalima biyya qaraasisu jedha, biyyi isaa aalima isaan jedha, ilmi isaa faa jira jechaadha. Ilmaan isaa faa jira, ilmaan isaa durriyyeedha jechaadha. Dubartiinis ammutanaqqibaata. Dubartii muslimaati niqaaban keeyadhaa ajaja rasuula rabbiin hojiirra oolcha jetti intalli siin salaattu gurbaan siin salaatu intalli sii masjidatti deemtee diiniin barattu gurbaan sii masjidatti deemee diiniin baratu jechuudha. Ilma isaa mujrima jechaadha qallaba jechaadha. Ilma isaa mujrima qallaba jechaadha. Ilma isaa mujrima durriyyee jechaadha midhaan nyaachisa jechaadha. Ilma isaan gorsu jechuudha. Ilma isaan gorsu. Rabbiin Nabiyullah Ibraahimiin ilma kan kee gorra'i jennaan ilma isaa gorra'i jechaadha. Rabbiin waame jechuudha yaa Ibraahim jedhe ajaja kan koo hojiirra oolchiteetta minaaman si agarsiises dhugumeessiteetta ansifatanuudhaafanii si mokkoruudhaafan jedhe jechaadha Rabbiin Nabiyullah Ibraahimiin jechuudha. Nummoo fatanaa ilmaan qacoodhaan rukutuu fatanaa ilmaan salaata subhiitii kaasu fatanaa ilmaan barsiifachuu keessatti kufne nummoo ce'uu dadhabne yaa hawaasa muslimaa addunyaarra jirru jechaadha. Addunyaarra jiru jechuudha. Meesa kana bareechine haa ilaallu jechuudha. Ilaagee akka jedhu Oromoon jechuudha. Taaziyaa ofii taaziyaa namaa dhaqanii kan ofii keessa bu'anii. Taaziyaa du'a jechuudha namaa dhaqanii kan ofii keessa bu'an. Ayyaana jechaadha ciida ladhaa haasaa dhaqnee sunnaa rasuula rabbii sunnaa ergamaa isaa achirratti labsaa dhaqnee waa Ibraahim dubbannee keessoo kan keenyatti galle jechaadha. Keessoo kan keenyatti gallame jechaadha. Ilma isaa gorra'e nabiyyiin isaa Ibraahim jechaadha. Nummoo ilmaan kan keenya wajjiniin akkamitti jirra? Diinii rabbii kanaaf akkamitti jirra? Ilmaan keenya durbaa shamarran gadhiifamaadha jechaadha. Qullaayaa jechuudha. Ijaabatti nuuf fiftanuu qullaayaa. Rabbiin nabiyyii isaatiin ربي النبي ساتيجر عليه الصلاة والسلام قرآن التبوسي يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن يديشان يا نبي كنكو دبرتي مسلماتي بجول دربا كان كيتيف دبرتي كان كيتين جلبابا أفدا جدين جدي ربين آية كان كيستي واي جلبابا لا دبتي يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين يدي ربين كان كيت دبرتي مسلماتاني يوسبي كماني دوريوني كشربوني اللي قالتين كن قالتي أوفيك دو حجبتي دي مارتي دور يمان قبدو ينان اتني هاتنو جدي ربين فائدة سال الدنيا رت اللي وان فيدو دور يون اللي جرن سياتنو دور يون اللي انفد انو جدي چان كانان كان
hadhaan kana mana shaykhii keessa jechaadha mana imaamaa keessa mana aalimaa keessa ijoolleen isaa durbaan qullaa yaa'a jechaadha qullaa ajnabiyyaadhaan wal makatee gabaa deemaa madrasaa deemaa boota adda addaa deema jechuudha hawaasni muslimaa hijaabatti dhimma hin kennu jechaadha haajaa ittiin kennu gurratti hin kennu jechuudha kanaafuuyyuu jalbaaba jechuun كما قال ابن حزم الجلباب ما يغطي جميع الجسم لا بعضه كما قال ابن حزم رحمه الله جلباب جتون وان جسمي هنده حقوق جد وان جسمي هنده حقوق ملي غري جسمي حقوق غري ملچوهن قبو جد يچار kanaafuu kun fatanaadha nama fatanaa ijoollee isaa uffisuu dadhabee dargaggoosaa qullaa deema dargaggoon kan kee qullaa deema dargaggoon kan kee uffata uffateen deemu dargaggoon kan kee salaatu kashilabbeedha mataa jechuudha rasuul rabbii alayhi salaatu wassalaam sabiyyii wayii arganii rasuul rabbii alayhi salaatu wassalaam gariin mataa haadamee gariin mataa isaa hin dhiifame hin haadamne tokko ta'ee jechaadha rasuul rabbii arganii yookiin hundinuu hama garfamu yookiin hundinuu haadamu rasuul rabbii alayhi salaatu wassalaam ijoolleen nama muslimaa ijoolleen nama tawhiida hadhaan kana mataa farra zeedime jechuudha haqiiqaan tawhiidaanuun galle jechuudha haqiiqaan diinii islaaminaanuun galle jechuudha diinii islaaminaa harkatti baasuu duwwaa ta'e jechuudha عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحسن الرجل إسلامه ilmina maadaa yoo isliminnaasaa tolche yoo isliminnaasaa tolche jedha rasuulleen abaa hurayraan jechaadha riwaaya bukhaariiti ilmina maadaa yoo isliminnaasaa tolche isliminnaa tolchuun nutti hirkifame jechuudha isliminnaa tolchuun numatti kenname nama biraattiin kennamne isliminnaa namni tolfatu suma qe'ee kan kee namni tolfatu suma ilmaan kan kee namni tolfatu suma jechuudha gaafa ilmina maadaa isliminnaa isaa tolfateedha rasuulli isliminnaa isaa tolfachuun ikhlaasa qabaachuu shari'aa hordofuudha jedha gaafa sana fa kullu hasanatin ya'maluha hojiin hojjetu hundisaatu wanti khayri jedhame hundisaatu iyyuu kutibat lahu bi'ashri amsaalihaa kudhaniin deebi'aaf jedha rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam kudhaniin katabamaaf jedhan jechuudha إلى 700 ضعف أما درب دب تربات ربي سي كتب إلى قال جلان ساكونني جل جتال فكل سيئة يعملها همتونة موهجت كتبت له سيئة واحدة همتو تكتيتاتي سي كتبم تير رسول الله عليه الصلاة والسلام كماني إسلامنا حقيقة أيوة قبانة جال إسلامنا حقيقة أيوة قبانة أركت باسا دوات أوبانة كان إسلامنا حقيقة أنو برباتي سيا أبوليان إيمان يا أبوليان مسلم هذا شو بربادتن سمي ما نبالان ما شاء الله من أنيا كون كانوا متشلو كفنيا تشيله ما شاء الله بارك الله فيك ملك تعلق لا كفنيا كون كان من نجارو سوتش مالنو ملك تعلق مالنو ما شاء الله ننسم ملك تعلق ما شاء الله ممكن أنا درساتو مالتهم تشيله بتشجرلهم استكتربت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نوتي شباب بيت عشان أوتي تقعد مويو عرفونا يشيد مويو ودوبيت بيانا كوما أو دبلا شيء جتابة تابة شيء وشو ودوا تابة شيء دوبيت بيانا قرآننا يشيتونه تقرأت قرآنه كمشين بقرآننا يشيتونه خالق وقلته بتنوچنه أرچيتوچ خالق وقلته بتنوچنه أرچيتوچ قرآننا حديثنا نوچنه أرچيتوچ قرآننا حديثنا نوچنه أرچيتوچ إبرونا كوتونون إبرون كيچوچيه إبرونا كوتونون إبرون كيچوچيه إبرونا كوتونوچ إبرون كيچوچيه إمرونا خالقو إمرونا به قرآن قريتاشو أمو مغاتنونا إمرونا به إمرون دنه دنيوچنو آخروچنو إمرون دنه دنيوچنو آخروچنو إمرونا به قرآن gwaaddanyu amo mogatenona buuchi buuchache qur'aana gwaaddanyu amo mogatenona buuchi buuchache qur'aano qaribet asho biqiti gaatena malaikena o abro chawa eche bono shimona kekki ibomona kekyaane duniyocha ta shalliga aqarto neene i qur'aana wa i echotune i woye geenotune i woye jaarsotune i woye dammi igetone dammi jannato khaliqo ana qolle igijihe jannato cha khaliqin qolle i qur'ano gato khaliqin bi qolle gatena bare asontune ga khaliq ajiye qur'ano tune gatena na biichi kalamo bidine qoroch qayache gatone qur'ano qarbote no macena ote qur'ano qarbote no macena ote qur'ano gato muslimen auchi bekkone qur'ano gato muslimen auchi bekkone qur'ano qaribet asho gato duniyo cheno akhiro cheno imrona betone no macena ote antachi no waye betin au waye itisi hini boto imarreko waye itisi qur'ano itisi qaremo itisi wadawo sobetiabe ebare tachi gwango ite gwango wodde gwango na tayibate qaremo
hini gawe qur'aano beetone geto ta qodochi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh qur'aana asi baqa eddo bareedduudha qur'aana eddo inni kunis eddo qara'amu kana qur'aana bareedduu jira jechuufani afaan isan badaan danda'u ani kafaadhaan dhufe biyya boongaadhaan dhufe amantaa koo addaa ture durimmoo kiristiyaanaa keessan ture jechuudha achi baay'ee asallamee dhufee hanga asii ga'een jira qur'aana baaseetiin jira jechuudha baqa akkasumaan asumatti kotta qara'aa jechuufani qur'aana bareedduu as jira jechuudha barbaadeetan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. اسلمنا سيني ما تنسى عند كريستانا اسلمنا كسينين أستر في قرآن جمري أما شفيرة إيرا مرسالة ما فيك سبؤ الرجرا قرآن برو الرجرا دعاء كردافي يوربي لك النبي جرا قال يجيرو ما تسال أكا اسلمنا سينا نوف دعائنا كرتمو في إن شاء الله تعالى أمس وان أجائباتي أكما تفهمنا تجرى مدرسة أسيتي كم براتان ويجورا أكما دران سكنتا كان الرتسني كاسو في حالتي أفان كرا كراتو أسكيسة ترجم سنة كيسا هوا سرّا كله في جورا براتان كوني أفان سدامنيا هاسا أفان سدام هاسا ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم مغنو أترجلت الله أفسوتك دافر قرآننا حديثا أفسوتك دافر قرآننا حديثا حلالنا كابو حلال فشته حلالني هرانو من كبرّا حلالني هرانو من كبرّا دانتني هرانو الدنيا والآخرة دانتني هرانو الدنيا والآخرة قرآن جالي مموت ذكر دبورسانو قرآن جالي مموت ذكر دبورسانو مغد قرآن قرآ هريرو قبرت جدو لم ملائكة البواجي شيت دغانوت قرآن مغني أقالي الببي فينه شفاعة وينم غيرتو إكي مغنو لدو أرارسانوسي مغنو نو حقويا منشو جنتوني منو عليني أستي ورانوسي أفي قرآن يا إسلامان كي بدي أسترسون كنكوه قرآن يا إسلامين كي ماستوتيتو قرآن يا إسلامين كي تعبي جوتيو الحمد لله رب العالمين إسلام سنكوه ما شاء الله أما سي برتا أجايبات كتنا برجرا إن سي أفان سداما هاسا أما مو إن مو شرا مكاساتي في بهاي ساتو كتو كمينو فاسا مكان كن كين ماش أورمنيا نديسا أورمنيا تجلم ما شاء الله منين يالم تجلم سدامنيا ما شاء الله بارك الله أمانيا سا تجلم أرى شكر الله مش استيبا سدامنيا استيبال مغانو حواله لشنو يمو ميتوكمه تناشول درو لانا لي الكبر حواله مغانو عيد العرفه لشنو يمو اني دامو حواسن دامو قران ني دامو كويچي جمع انا گبنت بوسني دامو کا دامو ته كويچو قران نو قرمانو تن قران انت قرمانو دامو ته كان غبا دامو ته ميتو فومردين متو اللي في توتنا رفوم مردينو دكا دامو تكويجو مغانو غلطو سلي افوم مشيما قرانا اكوي مفهومو شيما جميت نشيدنو اكو يمون الله يا رب العالمين الله يا الرحمن يا الرحمن اغري سينك ولو ريني غباتني تجوتي كتابك يا مبررا الله وجنة دنجو مالو سرا أنا قد نو وريد يا مني هيكو قاه إلهي لو سيرو مكره دينو إدن جمع مرارو كلاي غفور يا رحمن
بشائك دنشا تجوبت إنه ومن قلاوي أخيرا كقافو أخيرا نابتين ففون كنكلافو روتين مكدي أخيرا كقافو أخيرا كقافو الله يا الله الله يا ربنا الله يا الله الله يا ربنا تقبل صلاتنا واسجدور عيوبنا تقبل صلاتنا واسجدور عيوبنا لا إله إلا الله محمد رسول الله على علم وتجي متو مغناتي محمد الفاجو سوق من جسيدي كرقو إيمان رحيم رحمتي حلالنا أرنجي كلانكون كلا مسلمات سنون كهرا دين الحمد لله دين الإسلام كا الله دي باتنو دين النوسكيو جنة دي أنو منشم نوسكيا هل من جوراني أركان الإسلام أنت نافطاني أركان الإسلام أنت نافطاني حلالنا أرنجي كلانكون كلا كلانكون كلا مسلمات سنون كهرا دين الحمد لله دين الإسلام كا الله دي باتنو دين النوسكيو جنة دي أنو منشم نوسكيا هل من جوراني أركان الإسلام أنت نافطاني أركان الإسلام أنت نافطاني وبالله توفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا العرفة شو متوكم شغلة تبى لانا شغل كيا أول ما قالوا إلي شئنا يمو أني سراج شنبه. الله أكبر الله أكبر الله سراج شنبه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. متى دري ولا لوكوتي واي قرآناتي قالني كان كيتي يا ربي سين فارسا كنوف كنتي قرآنا بحديثا بؤورا جرينيا كجيلشا هواسا مركنيسا حقادر دبمسيسا مركنيسا حقادر دبمسيسا namni diin barate isaaf tolte carraan milkiidhaan jiraata yeroo isaa maraa gammachuudha qabaa duniyaa wal aakiraa gammachuudha qabaa duniyaa wal aakiraa. saahibni qur'aanaa takkaa yoom kasaaraa ganda aakiraattis jannataan boohaaraa. yaa qur'aana rabbii dadhabsiisaa guddaa ol aanaa kan hin qabne gadda qajeelfama dhugaa daandilee tawhiida qajeelfama dhugaa daandilee tawhiida. duniyaa fi aakiraatti kan qabu faayidaa alhamdulillahi yaa rabbi faarfamtee islaama nu goote kan nu filatte qajeelfama jiruuf qur'aana nuuf laatte qur'aanaan nuuf ibsee waan nutti fakkaate haqaaf baaxilli isaan adda baate yaa namni qur'aanaaf hadiisa qaraate milkii duniyaa kiraanuma badhaafamte yaa nama qur'aana rabbii dubbise kan ijaaf gurra isaa dhugaa agarsiisee kan qalbii isaa dhugaa dhandhamsiisee barumsa baratee kan dheebuu of baase barnama akkasii rabbitu milkeesse addunyaa fi aakiraa isa qanansiise si haa ga'u ergaan koo barattuuf barataan jabaadhuu baradhuu gosoota barnootaa dhaloonni si boodaa seenaaf si eeggata seenaa dhala darbee sirraa odeeffata jiruu fi jireenya sirraa waa barataa diinii fi dinagdee silaalee hojjeta. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون
إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما شاء الله بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا أما موجة شورا سكنتا كان كنيا غير غولبي توان يعني دعائي داني كانني غولبمو إن شاء الله تعالى دعائي أجائب هذا شورا إجولة كنا في الليل شيكا كنا في الليل إجولة بكا أداتي رفني شورا أفان غرا غراتين أستكرا أجرا في الليل شورا أكيسان دعائي قد أنو بربادا أمة مسلمة هندف عالم الدنيا رتاير أجي فتاجروف دعائي إرادو برتي فكا قد أنو بربادا فليتفضل مشكورا ومأجورا. هيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامتا جتون ديناغا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميدر درسو غيانكو يمتوكو أمني أرى أستي والجنة إيجا مكا ربيتنا أستي والجنة لا إله إلا الله ولتلوك به أكسما تيا قرآن ربي جلت ولتك بمني أكسما إجول كينيا أميلتن تيبي أستي فني نو أرجمو داف غيا أرى كنا غيا بركة قبض غيا قرتني دا غنما أما ساعتي كنا قرآن ربي دا ملائكة ربي سنتي مرسجرو نما بيتامتي وحفتهم الملائكة كسجر ميغو يتيكنا جزيتكو الحمد لله رب العالمين جرا الحمد لله رب العالمين أومتن جدو أتودو آيتن سينين النبي كنا نانون قوما من دركن إيغر تيدا تكا قدادان أتوغو ياتكو أفنجرين درسا كقريات أبي أسبول الله لما سدين أفرشانين فوتاني قالودان إرباتا قياتكو أتون دردبين أتو قياتكو درسان اسمبرتي أقبون بولين أتو قياتكو نمني مساهن نواتين أتو قياتكو هنفتين قرآن ندى وقا ديدامي سادي أول من ديدامي أفرشاني كيسا غيجرو أستيك أراما أسغيه إني كان ولقت قلي قرآن قراسيسو كاكشي ياسي كاكشي جنيدي ولقان تاني علمي قراسيسا جرن أما سمو كاكشي ياسين تنبو لم الراجة چورا تاي قرآن ربي قراسيسو تجر أمس أسرا كان ديمي كاكشي صابر شي ناصر لمو قرآن برسيسو تجر أمس اتدبالي شياسان أقارو رتي چورا أمس تاي قرآن قراسيسو تجر الله أكبر الله أكبر كرتينا سوران كاكشي زاكر إدريس إمام مسجد بلال مقالا قدتي جمع كيستي چورا أسمرتي حفصير مكيس دي بولين قالونين ورشي أستي قراني جا چورا هدون نما تقمو كاكيسا سودي كيستيس جامعة كيسا غلي قسيمتي چورا مدرسة قدا غلي برتا رجرا اتدبالي أما سمو بيا أوروبا كيسا دولي كراتين كون أكما كمتي جرا أچين باهي أچن توري جرا إجولي دلتا أقاروتي كان ما وجن حالو لكين وتوقو ياتو قريفتين درسا كان قلبدني أسين نوغيسن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أسين يرونو تياسي تكران أني سسمتن كراي أكو مكان درساقا فدرا كيسا توكو جيچورا إجولن تو جمبرن إني كان أرسي تغالي إني كان غرتيلا قاسمين جراني هدو ساني كان ملتن تيبي كيتل عالي أمادان أغر تي فتوى قدا رجرا كانوا ماولين درسان قرقودان بخاري بكبرات فتاني مسلمين فتاني أبي داودين فتاني كاني
qur'aanni qajeelu malee bukaariin ta'u beektanii gaa akkasii bar yoo quraanni yoo bukaariinis nama jalaa bukaa yoo quraanni biran jirre akkasii bar suma dhugumaati. Kanaafuu lifaatii guddaa itti lefaanii namumti taa'ee qaraa'isuudhaaf ka'u ka akka Abii Daawudiin qara'ee fixee sunana sittaa garteedhaan waliin ga'e as dhufee quraana kana sirreeffatee jechuudha. Biyya keessatti harkisiin gaafa biddeena nyaachiftanu lafatti hin banne deebitee ilmi rabbii diriirsuutti jirti. Isa kanaaf hunda keessanuu galateeffachuu barbaanna. Galata keessan jannatul firdawsii rabbi isin haa kafalu. Kana qofaa miti nama isin biraa immoo akhiraa deemi danuu nama danuut yeroo cincii yeroo jabaa Sheekh Muktaariin bira dhaabbachuudhaan yeroo dheeraa ka akka abbaa naannoo hadda biyya akhiraa deeman Sheekh Muktaariin fiidaayuu of kenneera jeen sa'aatii 24 bira jiraatu. Ammas gannoota keessa kan diinal islaam kanaa fiidaayuu of kennite danuudha kana akhiraa deemte. Kagartaniidha salaatal janaasaa qaqqabachuu dhabne yeroon sun cinqii qabaachuu wajjin asii miti akkaataan yeroo sanaa cinqiidha. Hoogganaan yeroo sanaas akka hamaadha. Tabba gartaniidha gurraacha kana olis Sheekh Muktaarii wajjin dhannee dhokanneerra achitti qaraaneerra akkaataan akka tokko jajjabaannaan jechuudha. Obboleesso hundi keenya guyyaa irraa lubbuma jiraatte hedhanu geesse malee jechuudha. Hedduun namaa kana akhiraa deeme jira. Kanaafuu obboleessi keenya Najiib Hajii asii innis dhalataa biyya kanaa ta'u waliin dhalatuma asii ta'u wajjiniin gaafa sana ijoollee xiqqaadha. Har'a immoo nama qaacimma taatee nama addunyaa kaddamu ta'e Hamilton TV keessanuu waluu isaatiif mee gisee tokko takbiiraadhaan naa mirkaneessaa isiniin jechuun barbaada. Itti dabalaame maaliif jennaan amma yeroo inni deddeemu keessatti waan inni markaza hamma kanaa keessaa ba'e ifaan se'u namni. Isumaa uun jedhaa bar innumtinuu markaza quraanaa bakka ajaa'ibaa kanaa ba'e innumti jechuudha. Abbaan hin agarre abbaan hin beekne habeeku ganaayyuutti dabalee jechuudha. Kanan barbaada. Isa kanaa waliin karoorri keenya ammas fuulduratti ilmii kana itti fufuudha. Ummanni bakka bakkaa nu daawwatu. Ummanni bakka bakkaa nu dhaggeeffatu. Dhaggeeffatanii kaatanii afaan Sidaamaatiin akka quraanni rabbii qara'ame afaan Sidaamaatiin hiikamee ka'e ammas utuu Soomaleen dhufee isin qaraasifne jechuudha. Utuu Affaar dhufee isin qaraasifne jechuudha. Utuu Tigraayidhaa ol dhufee isin qaraasifne jechuudha. Utuu Amaaraarraa dhufee isin qaraasifne jechuudha. Kan teenya wal caaluun walii gartee wal cunqursuun hin jiru. Wamti tokko nu godhe qawlu laa ilaaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Muslimu akhul Muslim. Obboleessi Islaamaa obboleessa mee bakkatti rabbi ijoollee keenya rabbi nu haa milkeessu. Rabbi nu haa milkeessu. Aboo dukkana keessaa quraanni kun nu baase dukkanatti rabbi nu deebisin. Yaa namni akka caarraa guyyaa irraa quraanni rabbii sammuu kee keessa hin jirre. Yaa namni naannoo biraatiis haa ta'u quraanni rabbiidhaa takkaa si keessa hin jirre. Yaa namni suuratul faatiyaan si keessa hin jirre. Yoo guyyaa irraatiin boodatti hin dammaqin siluma rabbi du'aa si kallaqe jechuudha. Akka dhabar kanaafuu jennaan bakka kanatti haasaa dheeraan qabu mee kottaa bismillaahi haadholeen keenya baay'ee sin jaallanna akhiraa duniyaa rabbi sin haa jaallatu. Rabbi sin haa jaallatu. Waan Sumayyaan hojjetanii deeman giftii Khadiijaan hojjetanii deeman waan Aayishaan hojjetanii deeman kottaa bismillaahi irra jirtanii irratti khaatimaa keessa rabbi haa tolchu. يا ربي آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أمس قوم كيسن بناتي درسا قنا رفوفس كسيج أزيروفس أني كيسن نوبنا تزغاجو اتقوباتي درسات سبتشوراف إرتك أروراف كراسي سودان إن شاء الله ربنا نما والبرادابتو ربنا واتاسو إيش مختارين عمري ثاني مركب اللسافي عندك زي والفودافي الرأس والقوم كنيا سببا شيء مختاري
bakki sheekni keessa akiraa deeme onee hafe bakki hedduun quba qabna nuti oromiyaa kana keessa yeroo deemnu bakki sheekni keessa akiraa deeme sheekni bakka bu'ellee akka sheeka duraa ta'uu hin dandeenye beeka ajaa'iba rabbiiti sheeka keenya kan umrii isaanii rabbi hadheeressu sheeka keenya umrii isaanii rabbi hadheeressu qiraatiin kun itti fufaa nagarsiisme itti fufuu ijoolleen keenya haqaraatu doofummaan barbaannu wallaalummaa keessaa abaanu quraanaan waamamuu jaallanna ahlul quraanin ta'uu barbaanna ahlul hadiisin ta'uu barbaanna tokko rabbi nuu haa taasisu utuu asiin kahin obboleessa keenya hajake rabbi nuu babaasu obboleessa keenya miltantii biinuu fidanii dhufan hajaa isaanii rabbi haa baasu aamin قاف ربي بردن قرتنيدا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ربنا واتعيش نمني كان كيسا اتمركت درسات سفتي نمني كان كيسا مادين كيكا قلت اركب اللي فدمي خالقت كنت بسم الله مقا ربيتي ولي كرنا كنت بسم الله بيا كان بيا رزقي ربنا فتايش وامن بيا كان بيا قدنا ربنا فتاجس آمين بيا كان بيا تقم ربنا فتاجس آمين آمين جني آمين ربنا هاجر وطول ديم انجرو قدم ربنا جانو هباس وطو جانا تنجرو أقبو أولو أقبو بلو ربنا جانو هباسو آمين يا ربي آمين آمين يا ربي آمين وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قالتوما سبحان الله بكرة وأصيلا